Zigartee garee maabiyaadhaa tana maallaqa irratti qabne birrii qarshii kuma torbaatammarraa kuma 20 isin gattee ibsori. Namni kafalu hedduu jira yaadi laalne jira wallahi hin kafalan yaadi. Namni waan xiqqaa addeeratee kafala. Ciyyoo kaluma nu liqeessite har'a gaafachaa jirti isa ganaa haruma nu liqeessite malee. Obboleettii xiyya kaleessuma nu liqeessite nu gaafataa jirti inni maayikii akkamitti afaan guuttattee akkas jettee dhimma lubbuuti jettee bar namarraa fuutee bar. Maayikii galata namaan balleessin. Naafati walitti bu'uun keenya hin oollu jeetan sitti dubbadda jiran. Maqaan keetii fi kabajni kan hin bulu. Wallaahi ani laal baay'een si kabajan. Waan akkana haasa'u. Maaliin godhe duuba miciyyoon laal maama bayan maaleen kaleessuma nu liqeessite har'uma nu liqeessite har'uma nu gaafatteessa eenyu namni waadaa galee ammaan tanatti isaa booda ammaan tana isin deebina jedhanii. Muti bar maallaqa miciyyoof itti fuunee miciyyoon dhabamtee miti akkasii bar. Jecha miti maki kamanni. Jecha bar garuu. Aboo miyyaa yoo ta'e akka ta'e jiitu waan miyyaa hin qabdu miti. Antaan nuti. Eeka kaluma liqeessite miciyyoon guyyuma liqeessite haa kabajamtu miciyyoo bar kabajaa miciyyoo fuudhaan jiru bar. Garuu har'uma nu liqeessite nutis har'a maalirra oolle miciyyoo san baasutti oolle garuu miciyyoo baasuun nun taane hin bulle namni liqiisee namaa liqiisee namatu turaa bar booruu qaballaaf. Boru asitti wali qabamna haadha Faaxee Mubaarak ana taane ni kafallaan jee boru mama bayani kafalla wali buusne boru saa meeqatti kun oomishoon borongo ganama naa dabartu maalana dhaggeeffadhu saa meeqatti boru haadha Faaxee saa meeqatti haadha Faaxee neetan qabne ni jirtaatis Habibti mid waa warra Saudi kana hin jarjarini qoy suutatti ilaalla. Suuta maal tirarre maallaqa namaati bar. Saameeqatti. Birri 50 dabalattee mucattiin illee 250 jettanii kalees. 300 eessaa guutee o. Eessaa dabalatte. Ati 300 jennee reef. 50 ta'e isaati ka. Mana dhufa kun wajjinaa dhufa. Aboo birrii 300. Ay, akkamitti? Nuyi mi xaare nuyi mi akkamitti? Birrii 300 riyaalli birriin kun sallee. 300 milyoon hin kun shanii gaayit riyaalli kun shanii Suudiidhaa Itoophiyaa meeqa qoyaa? 250. Sharabni 45 jira. Taada kaya kaafur. Guys kale sarra qabe dhagastii irra taa'ee illee dadhabbii qaba kaale akka absabachuu qaba. Maki wallahi nu malee namni tola dalagaa jiru hin jiru maal jedha. Manga maallaqa namaa kafaltuu irra birrii biyya gaarii. Ani guyyaa lama miidiyaa irraa badee irra wallahi mataan dhukkubee. Rabbi sodaate post nan godhin Facebook irratti haa. Mama bayana akka tasaa duuba na dhukkubeellee badee post nan godhin jarjartee naa bilbili dura. Wallahi qasaman billah ans ganama sa'aatii sadirratti ganama miyyoodha baay'ee fi hanga jiddu maallaqa kun galuu fi baannan ani harka keessaan fudhadha miyyoon orbaatee funyoo qurquriin isin raayyaa jetti garuu sagalee hin taaf akkas karaa kiyyaan isin argamte waan ta'eef bakka irraa isin daldalanii diyaasbooraa sootanii dhabdanii aboos mee dhaggeeffadhu. Diasporaan ammaa kaka isin gartee isin bira deemus kijibdoota hundi isaaniitu nama kuma kudhasanii naa gaafate malee giiftii isinii kennu malee namni maallaqa isinii ergu hin jiru. Diasporaan ammaa giiftii sii kennu malee maallaqa isinii hin kennu. Dhaggeeffadha nama kudha meeqarraa dhabdanii miskiindittii biyya arabaa ka kushiinaa keessa teessee waa dhiqxu tanarraa waa furtan. Diaspora rantum ne sirreeffadhu diasporaan zeenii fi malee sarraafaan qabu saniif dhabne malee dhabne diaspora. Ma indee kalee samaa wala seeneeti bucheeni. Birrii Itoophiyaa
أنا رابطني أبانتي توبة رتي دبرتني أنا سيد No sani miti Muhammad dhaggeeffadhu tokkoffaa wallaahi diyaaspooraan sa'a sanitti odoo waan barbaanne gaafanne na kan dhoggatu hin jiru waan barbaanne soo gaafanne nu gaafadhaa jedhaa turan wallaahi billaahi. Wallahi irraa dhabdanii jirtan. Wallahi billahi hin dhabne. Akkamitti irraa dhabna inde wallaahi irraa hin dhabne. Oy sanii miti unkwaan diyaaspooraan miti irraa dhabdanii diyaaspoorummaa olfaa isin irraa hin dhabne. Ijoollee biyya araba irraa hin dhabne nuti garuu nama sarraafaa nu galchuu dhabne sa'a sanitti. Warra guuree gana Itoophiyaa irraa ergee Itoophiyaatti erginee Itoophiyaa irraa gana Suudiitti erguu sa'a dheeraadhaa miciyyoon akkasitti agul taati nama amma nu naquu jennee barbaanne malee nama maallaqa nu kan nu dhabne yaa maqaa nu balleessin wayi. Ani badde sagalee waraabamtee isa kanan jeena. Achi gortanii nama sin jalaa dubbatu dhabee goojjana sin baane hanga qaanfattan gaan. Hai, Muhammad bayaan sila malte. Sarraafaadhaaf kaashaappiin garagaraa bar. Akka qaanfattan hin jenne maaltu nu qaanfachise mana haadhatii yaaftakin garaa kiyyaaf kadhataan jiru hundee. Sarraafaadhaaf baankiin garagaraa bar. Wannoon garagaraa. Kaashaappiin garagaraa wallahi. Aboo sanii miti. Sanii miti. Yo sarrafa le dafdan. Inka fala mamalan kuma lam qarshi kum dibba lama fi shanta mamas kuma dibba sadi miti malan. Don kabarama an wallahi amaro ma kitaba nawma inka fala ma bi yadin je cham yona sigarte sagale bi wa unda na kitaba yo malaga yo mrafu ne nuti michotan. Abo bar sagale ba Sagale ustadha kana. Baade maalleen miciyyo raayoo. Mabbaan jedhe beela dhaqee bas. Maallaqa miciyyo raayoo fuune. Arra ganama fuune bas. Seeftee masaatu mubaarikii fi maallaqa ni qaban silaa eegguu fadaniif amma ergeni maallaqni kun hin kafalamuuti. Ati nama maallaqa qabu yaa muutana dhiisi yookaan maallaqa kana buute kafalisii jaani. Ber darasaan miskiina barakanatti miskiina paan miskiina. Kuno kana ijoolleen amma akka mubaarak paan bilisa hirkee caba badeessi. Mama bayanin jarjarta wallahi. Maali? Hedduu jarjartan jarjarina akkatti wallahi jarjaraa jirta. Jarjaraa miti baay'inama. Nyaata robbeetti jamaayiki. Rabbi sodaadhu. Gaalamni keenya arraami. Maali boo maal dhaga rabbi sodaadhu. Arraamiti. Miciyyoon mallaqa fuune guyyaa jummata ganama fuune jummata itti oolle ganaa saftii bari'aa jira. Ganama fuunu gargara sii jeebifnaadha wallahi gargara laaf. Maayiki rabbi miciyyoon gargara mana baabanneet. Barnu obsi mama bayan. Feetu abaatu bahu iftu wallahi isa. Galgala kana si jeebifnaadha nuti. Nuti galgala maalirra turre galgala nuti galgala maalirra turre teenye zanaa jechaa turre. Maalirra turre. Galgala ana si yaada baate maal. Obboleettii ogga namni isinitti taphatan mee obsi. Ogga maallaqa miyyoo sanii jennee dibbannu san baabaa. Ogga amma si gabbuute yaaboon irraa ammatti arguuf ni dandeessa. Wa illaa yookaan nu sossobinaadha rabbuma sunuma sodaadhaadha. Amma baabaan isheenis sheerriyaate rafee kutee amma. Hin dubbannu. Micaan inni irraa barbaasunis hin dubbannu. Maali bakka kun? Maallaqa ni kafallaan jee. Because arra bari'aa jira gana kaleessa edda maalirra turre miciyyoon ganama guyyaa jummataa maallaqa nu galchite. Micoodhaan maallaqa galgala walitti qabne si gurraa galgala san. Nuti waan miciyyoon baatu nuti fakkaate gan dubbiin akka nuti yennee miti rabbiin akka ta'e akka jeetaa malee akka nuti yennee taane dubbiin. Micoo hin baane. Amma dhalaan Oromoodha. Roobsi. Dhalaan Oromoodha. Arabni laal qalqaloo miti Oromoon akkanatti miidhagina. Hai mama bayan mana iyyita sila? Ayah dhaggeeffadhu. Dhalaa Oromoodha. Laal birrii Itoophiyaa kum dhibba lamaa fi kum dhibba lamaa fi kum 38 wayii naan jee akka amma akkas naam birrii kum dhibba lamaa fi kum 50. Naam. Annase.
maal kun wannoonu muzayyanu keessan ulaalee kuma 70 marra. galgala waritti gurree maallaqa Irraan qannasiisaa miti anu. galgala kama muzayyanu nu kannase riyaala kuma 70 marra bar kuma 70 kan falla jedhe muzayyanu. maallaqa hin kafalle dirqama bakka nun cinqin haa hin kafalle innimi. Akkam taane Hangana akkanatti mimmaan buuseen ba'u yoo ilaali. Yoo Arabni dhalaa Oromoo boojise akkanatti ganaa mimmaan buuseen ba'u akkanatti. Arra boochee ture. Yoo beelan akkanatti mukaan akkanatti laali. Mukaan akkanatti haarirrigani waan naga alchee qabu ajjeesani. Ganaa naasuun qabu. Mama Bayan, namni biyya teenyatti liqii isee warraa kaan fudhate liqii oguma san namaa kafalu hin jiru bar wallahi liqii namni suuta jeen namaa kafala bar gir micoodhaaf nuti suuta innee kafalluuf jazaa nu biraa qabdii booru guuree kafallaa. Suutan taatu kaa obboli. Bariin kafallaa innee haa duba akkam taana. Nuti bar maalee. Laali Muhammad maaltu ture beektaa? Way mana keenyaa liqeeffannee maal taate saa? Muhammad maaltu ture beektaa? Wanni ture tokkoffaa nuti teennaafuu hadha harka rabbii keessa oolle bar kuwaasii mataa keenya irratti taphatamaa ture bar. Waa shakkarattaniiti ofii keessanii waa shakkarattaniiti. Maal shakkaranne habiibi ishee maal ta'e namni shakkalatta? Namni har'a bartaan haa bitan jiru. Fayyan iyyaa bude fayyan iyyaa oolu. Maal bartaan haa bitullee. Oy maal shakkaranne yaa Muhammad Bayan. Adeefat. Ababa nurra wallahi billahi kasaan ilaali deemi ani beekoon. Beekoon waan hin beekne maaliif na asaasate. Osoo riyaaduma soddomallee taatu silaayyee wayya akkanumatti fayyaa nagaa iyyaa bule nama jimaan haa bituu hin qabne nama aanan haa bituu aanan kan oolaa. Aanan kun Itoophiyaatti qaaliidha. Fayyima bar laal Oromoo fayyaa nagaa sagalee hin ta'inaaf amma jimaa isin. Ati keeppii. Amma waa isin garan. Anaaf deemte laal. Anaaf deemte waa shaqqalatti keeppii qarshii dhibbaatii miti. Kooyinii 90 ampiin godhu san irraa dubbataa jirta. Addaanuu qooddaatu qaqabnaga way hambarinuu qoodane. Amma kanaaf darbaa jechuun hin qabdati. Koofiyyaa mililikii bar waan takka faayidaan qabdu hormana. Habiibti yaa makii mee uzi isa sunuyyuu isan seennati. Malee ammaan shaqqaladhe humaan shaqqalanne wallaahi. Haysaan siif hin kannu. Yaa makii si barri doolaara 100 keeppiin suni. Koine sagalta dolar doorale sagaltamii sagalii midete doorale sagaltamii sagalii nambara sagaltamii sagalii sama shakale animo an maal shakale maal doorali sagaltamii sagalii mega adiya aboni fi jibdi wallahi qaalitiin yoo teele namaatu buusaa ture maal godhe dubaan yoo buusanii kuma kudha shanii aboo qarshii takkanatti keeppiin sun barri tamakkana namni vaayiraalii ittiin kaasuuf keeppiin san laayif godhii hayatu bar maal taata rabbii giiftii miti bari yaa Muhammad Bayan sun mana akka vaayiraalii baasuuf malee kooyinsiin dhibbi giiftiidha yaa Muhammad Bayan